Maqaa maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin mul'achuun argameera. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo, ija Waaqayyoo kan jedhamtan abbooliin, luboonni, obboloonni koo, daaqonoonni, akkasumas tajaajiltoonni, beektonni wangeelaa, abbooliin, haadholiin, faarfattoonni dilbataa, akkasumas qeerroo fi qarreen, daa'imman hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa akkasumas kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii guyyaa har'aa kanaatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Hunda dursaa baga ayyaana Gooftaa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoos ayyaana cuuphaa bara kanaatiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Eebbi cuuphaa hunduma keenya duukaa haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiitiin mul'achuudhaan argameera. Jecha kana kan argannu lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ta'a. Gooftaan keenya, uumaan keenya Iyesuus Kiristoos nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nu jajjabeessu, ayyaana isaa, eebba isaa akka nuuf baay'isu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Qulqullichi Phaawulos ergaa gara mucaa isaa hafuuraa Ximootositti ergedha. Jechi kun akkana jedha: kennaan kun bara baraan, baroota dura maqaa Gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoositiin kan kennamedha. Amma garuu Gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoos mul'achuutiin argameera jedha. Hunda dursaa baga irra deebuudhaan ayyaana cuuphaa, jala bultii ayyaana cuuphaa yookiin immoo ayyaana kataraa tiin isin gahe, nu gahe jechuun barbaada. Akkuma beekamu kanaatiin wal qabsiisnee mul'achuu ilma namaa, argamuu Gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoos mul'achuun isaa, dhalachuun isaa, cuuphamuun isaa, gara biyya lafaa kanaatti dhufuun isaa ilma namaatiif faayidaa inni qabu, faayidaa inni kenne waliitiin ni ilaalla jechaadha. Akkuma beekamu ayyaanni cuuphaan gaafa dhufu ilmi namaa ayyaana cuuphaa kana gaafa kabaju, cuuphaa kanarraa inni faayidaa inni argatu maalidha kan jedhu gabaabsinee waliitiin ilaalla. Ayyaanni cuuphaa gaafa ka'u waa'ee mul'achuu ilma namaa ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee mul'achuu ilma namaa arguun barbaachisaadha. Akkuma beekamu Wangeela Maatewos boqonnaa 3 kaasnee gaafa ilaallu harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf Galiilaa irraatii gara Yordaanos dhufee jedha. Isa kana waa'ee cuuphaa, waa'ee cuuphamuu Gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoos Galiilaa irraatii gara Yordaanos dhufuusaa kana torbee kana keessa barnoota barannu irratti waliin ilaaluu ni dandeenya. Amma garuu waa'ee mul'achuudha. Jechi mul'achuu jedhu kun jecha afaan Gi'iziitiin gahaad jedhamuudhaan beekama. Akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya waa'ee mul'achuu Gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiin
kallattii garaagaraatiin ni barsiisti. Mul'achuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos keessaa inni tokko ayyaana cuuphaa kanadha. Ayyaana cuuphaa kanadha. Akkuma beekamu kakuu moofaa keessatti Sillaaseen tokkummaadhaan sadummaadhaan maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu qaamaan sadii, maqaadhaan sadii, waaqummaadhaan tokko, amanamummaadhaan tokko, addunyaa bituudhaan, addunyaa dabarsuudhaan, addunyaa jiraachisuudhaan tokko jennee kan waaqessinu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu waaqa tokko jennee kan waaqeffannu Sillaaseen kan isaan mul'atan mana Abrahaam nama kakuu moofaa keessa isa jalqabaati. Karaa biraa seera uumamaa boqonnaa 11 gubbaa irratti Sillaasonni tokkummaadhaan sadummaadhaan fakkeeffamanii dubbatanii jiru. Inni jalqabaan koottaa ni buuna seera uumamaa boqonnaa 11. Qooqa tokko inni tokko akka hin dhageenye qooqa isaanii walitti maknaa kan jedhu Sillaaseen sadummaaf tokkummaadhaan dubbatanii jiru. Deebisee Waaqayyos jedhe qooqa tokko inni tokko akka hin dhageenye qooqa isaanii walitti ni makna jechuudhaan Sillaaseen tokkummaadhaanis sadummaadhaanis fakkaatanii dubbataniiru. Waliigala kakuu moofaa keessatti tokkummaadhaan sadummaadhaan kan isaan mul'atan seera uumamaa boqonnaa 18 mana qulqullicha Abrahaam abbaa nama hundaatti. Amma garuu kakuu moofaa keessatti Sillaaseen ifaan kan isaan mul'atan, ifaan kan isaan argaman. Sadummaan Sillaaseen kan inni mul'ate laga Yordaanos irratti. Kanaaf ayyaana kana, ayyaana cuuphaa kana mul'achuu yookiin immoo maggalat yookiin immoo gahaad jenneetu ayyaana kana ni waamna, ayyaana kana ni waaqeffanna. Akkuma beekamu gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos Daabiloos shira inni ilmaan namaa irratti xaxeen, gochaa inni ilmaan namaa irratti hojjeteen gatii bittaa keessanii isiniifan salphisa ye'idaa dabdaabbee kan jedhamu sana xalayaa keessan barreessaa fidaa akkana jedhaati Addaam garbicha Daabiloos, Hewaan garbittii Daabiloos jedhaati barreessaati fidaa ba'aa cubbuu keessanii, ba'aa baay'ina cubbuu keessanii isiniifan salphisa jechuudhaan dubbatee isa kanaan walii galanii Addaam garbicha Daabiloos, Hewaan garbittii Daabiloos jechuudhaan barreessanii itti laatan. Isa tokko qaraaniyoo keessa fannifamuu gooftaa keenyaan, reebamuu gooftaa keenyaan, dhiiga dhangala'uu gooftaa keenyaatiin inni qaraaniyoo gaafa barbadaa'u. Cuuphamuu gooftaa keenyaan waggaa 30tti harka Yohaannisitti laga Yordaanositti Galiilaa irraatii gara Yordaanos dhufu gooftaa keenyaatiin xalayaan isaanii kun akkuma daaraa ka'uudhaan, akkuma dhadhaa baquudhaan xalayaan garbummaa isaanii kan itti badedha. Asirratti waa'ee mul'achuu yookiin immoo gahaadii ilaalla. Namoonni baay'een ayyaanni gannaa yookiin immoo soomni gannaan gahaadii qaba jedhanii gaafa isaan dubbatan ni dhageenya. Gooftaan keenya haa mul'atu iyyuu malee, gooftaan keenya haa dhalatu iyyuu malee, gooftaan keenya ilma namaarraatii haa dhalatu iyyuu malee gannaan soomii wallabsii, soomni raajotaa, soomii wallabsii mana kiristaanaa keenya torban keessaa isa tokko waan ta'eedhaaf namoonni baay'een sooma gannaa bor hiikama jedhanii guyyaa har'aa soomuudhaan gahaadii qaba jedhanii yeroo isaan dubbatan ni dhageenya. Sooma kana kiristaana kan ta'e soomiiwwan labsii torban kana keessatti kan qoodamu eenyumtuu soomuu akka qabu manni kiristaana labsii dabarsiti. Kanaaf soomni gannaa sooma waan ta'eedhaaf gahaadii qaba jedhamee guyyaa tokko hin soomamu. Kiristaana kan ta'e ji'a tokkoof torbee lama kan soomamu sooma gannaa soomanii sagadanii Waaqayyo irraa akkuma raajotaa eebba argachuun ni danda'ama. Kana ta'uu baannaan garuu guyyaa tokko soomanii
gaafa 29 hiikama yoo ta'e gaafa 28 soomanii gahaadiidha jedhanii warri sooman ni jiru. Kun seera mana amantaa keenya ala ta'uusaa beekuun hubachuun barbaachisaadha. Yaada kana maaliifan kaasee gannaa gahaadii kan hin qabne ta'uusaa manni amantaa keenya barsiisaa jirti. Soomni kataraa yookiin immoo gaafa taabonni laga bulu waggaa waggaatiin ni soomama. Fakkeenyaatiif gaafa taabonni laga bulu gaafa guyyaa 10 amajjii guyyaa 10 bara kamiiniyyuu gahaadiidha, soomiidha. Guyyaa guutuu soomaan oolama. Namni amma danda'e sa'a 7 sa'a 9 qaqqabee waan soomii hin taane nyaachuu ni danda'a. Gaafa ximqataa garuu roobiirras jimaatarras yoo oole gaafni ximqataa sun hin soomamu. Gaafa taabonni laga bulu gaafa guyyaa 10 garuu soomiidha, gahaadiidha. Gahaadii jechuun mul'achuudha. Gahaadii jechuun ifa bahuu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een ximqanni gaafa guyyaa 10 taabonni laga bulu hin soomamamoo hin soomamu jedhanii yeroo baay'ee gaaffii nu gaafatu. Kanaaf isa kanaaf ni soomama. Akkuma qulqullichi Phaawulos dubbate maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosin mul'achuun argameera jedhe. Amma mul'achuu yookiin immoo maggalatti yookiin immoo mattaa'eet kan jennu sun akkuma beekamu abbaan duumessarra taa'ee gaafa akkana jedhu ilmi koo dhaga'u isa kanadha, isa dhaga'a. Laga Yordaanositti ilmi harka Yohaannisitti gaafa cuuphamu hafuurri qulqulluu bifa gugeetiin dhufee isaan gubbaa buufatee jedha. Yeruma sana akkuma gooftaan keenya harka Yohaannisitti cuuphamee galaana keessaa ol ba'eetii abbaan duumessa irraa dubbatee jedha. Ilmi koo dhaga'u isa kana, isa dhaga'a jechuudhaan gaafa dubbatu abbaan duumessa irraa sagalee dhageessee ilmi laga Yordaanositti gaafa cuuphamu hafuura gugeetiin dhufee hafuurri qulqulluu bifa gugeetiin isaan gubbaa buufatee jedha. Maarree ilmi ifaan laga Yordaanositti ni mul'ate. Hafuurri qulqulluu isaan gubbaa dhufee gaafa buufatu ifaatiin ni mul'ate. Abbaan duumessa irraa gaafa dubbatu ifaatiin dubbate ni mul'ate. Kanaaf mul'achuu yookiin immoo maggalata yookiin immoo gahaadii yookiin immoo ifa ba'uu kan jennu kanarraatii ka'uudhaan ayyaana cuuphaa kana garuu maaliif akka cuuphame barnoota guutuu waliigalasaa bal'inaatiin ilaaluu ni dandeenya. Maqaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin mul'atuun mul'ate. Inni du'a ni shaare jechuudhaan qulqullichi Phaawulos dubbatee jira. Ayyaana kanaatiin mul'achuu isaatiin hojiin daabiloos gochaan diinaa hundumaa shaarame, nagaan ilma namaa hundumaa deebi'e, boqonnaan ilma namaa hundumaa argame, tasgabbiin ilma namaa hundumaa kan itti mirkanaa'ee fi kan itti boqonnaan ilma namaa mirkanaa'e ta'uusaa mul'achuun gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa kanadha. Kanaaf kataraan yookiin gaafa taabonni laga bulu gahaadii ni qaba. Soomaan dabarsinaa. Guyyaa sana waan sooma qabu hin jaallu. Gaafa ximqataa garuu akkuma beekamu roobirras jimaatarras kamisarras yoo oolame gaafa taabonni laga bulu soomame gaafa taabonni manatti galu garuu hin nyaatama. Kanaatiif kana beekuun barbaachisaadha. Gaaffii ka'uuf barnoota gabaabaa kanuma fakkaataa. Ayyaanota cuuphaan kan wal qabate, ayyaana Qaanaa Zagaliilaatiin kan wal qabate barnoota keenya walitti fufiinsaa kan waliitiin ilaalu ta'uusaa isin beeksisnaa. Tajaajila afaan Oromiffaa, lallaboota garaagaraa, faaruuwwan garaagaraa akkasumas gaaffiiwwan garaagaraatiif deebii toora yuutuubii keenyaa sabiskiraayib, sheer, laayif gochuudhaan barnoota dabarsinu nu hordofuu dandeessu. Wal qabannee mixiin wal qabatteet laga ceeti akkuma jedhamu wal qabannee gaaffii kaa'u gaaffii deebii barbaadu hundumaa wal barsiisuuf wal gorsuudhaaf Waaqayyoon hunduma keenya nu haa jajjabeessu. Isinis duuka ta'aa nu hordofaa isiniin jenna. Ayyaana cuuphaa, ayyaana nageenyaa, ayyaana eebbaa hunduma keessaniif haa taasisu. Lafa garaagaraatti kan argamtan, dhibee garaagaraa keessatti kan argamtan, hidhaa daabiloos irraa, afura diinaa irraa, hojii afura xinqolaa hundumarraati. Waaqayyoon isin haa eegu, Waaqayyoon isin haa eebbisu. Ayyaana kana kan nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa hunduma keenyaa nuuf haa taasisu, nu haa tursu.